kuno araara bu'anii salaami argachuufi ifa wal gaafadha. Ifa uummanni kun yaa gubatu kan jaalatu haa jaalatu kan si jibbu sin haa jibbu. Sheer godhaa kuno amma mana tajii bira jirra tajiin dhufaa jirti gannii fi tijiin jidduudha wal dhabanii jiran wal dhabanii jiran nama waliif bu'anii jiranii amma kuno araara bu'anii salaami argachuufi ilbaanyi warra mataa gadi garagalchaa baatan ilbaanyi warra nama arrabsaa baataniif rabbiin sabara isiniif haa kennu. Namni yaada qabu namni sammuu qabu jiraate ijoollee kana fidanii walitti araarsuudhaan malee yaadan gargar facaasuun faayidaa tokko hin qabu. Sinis ni fayyadu nus nuuf fayyadu ijoolleen lamaan amma araaramuuddi rabbi galanni haa ga'u kan macarrashaa isaaniitti agarsiisu waaqayyoon wanti dubbatu qabda. Buna dhugaa. Ifa wal gaafadha. Ifa uummanni kun yaa gubatu kan jaalatu haa jaalatu kan si jibbu sin haa jibbu. Nama si jaalatu agartan nama si jibbu agartani waan akkana lammata ittiin deebina. Illachuu wanni akkana na wuri nama jabaadha nama yaadu danda'u galatooma araaramanii jiranii galatooma yaa ijoollee Oromoo nagaata. Nuti kwasiif dubbachaa jirra. Ofirraa buusu waa'ee akkasiin jedhani. Waan dubbatten dhoksin ganni dhaggeeffadhu ani kanan siin jedhani ganni akkasuma naan jette ani dhimma tokko maalaatu oomaa wanti ta'u hin jiru nuti kan jechaa jirru sirraa dhaabbattu kana booda. Bakka dhaabbattu maarree waan isin jenne maal ta'e dubbattee maqaa kuma balleessan akkas jedhama akka naada waltee akka boleetti naada waltee miti kanaaf sisteemaa jecha kana maal jedhamaani. Dubbi seera tigisti naas gaddaddeen nafaana jiraachaa jirti yoon sin dhiisa jedhe ofan ajjeesanaan jetti kanaafani malee ani dhimma ishii hin qabu. Kan wanta dubbatte tokko ittiin gaabbee. Kan kiniini ofii bitatteessaattis biraa hambisi. Hiini gamnee irratti akka takkaanii akkuma dura odeechite todeechi. Ani birrii tokkitti ittiin baasu. Kiniini birrii shantamaatu ishiitu bitatee dhufa. Soba mataa keetu naan jedhani soban dubbadhu nan du'a malee. Ana takkas jedhe. Ish galatoomin ishi dhiirumatu kiniini namaa bitee dubartiitu biraatti miti. Rakkoon ulfaadhu ishi waaqayyo isaa eebbisu jecha keetiif. Kana sirraa ni garuuti bageette ishi. Namni sirraa akka sirraa lafa keette miti baga maqaa kuma. Ooma waan amma namni dhalaa dhufu miti. Dubbadhatis ofirraa dubbatadhu zimmi hin jedhiniiti. Gammee ati maaliif iccitii dubartii akkanatti gadi baasta? Nadheen jalan kaatiin ofirraa dubbatadhu. Akkasiin inni dubbatamuun isin tannaa yaadanii akkas jedhamaani. Ofirraa dubbatadhu. Har'a sirraa dhaabbatu nadheen jalan kaatiin. Omaan dubbatadhu. Ati jette moo hin jenne gammee ati maan dubbanne? Burtee. Jette moo hin jenne? Burtee. Jirtaa akkatti jedhama jettaa ati boleessa koo dubartii annatu kiniini bitaa fi naamni. No akkasii miti gammee jette moo hin jenne? Hin jenne ka akkatti jedhaan ijoollee jedhaan akkatti jedhaan akkatti jechi jedhamaan neen. Okay hariiroo siif tigisti gidduu jiru jira. Kan obbolummaa malee mtu hin jiru kan biraa ijoollee. Okay. Ani waa barbaadanii iddoo nama biraatti wangeela qabbee santaman qabbee waan barbaade qabbee sin kakadhaanani. Okay boleessa koo karaa nagaa. Burtee ati maati jibba. Warri akka jettanii maqaa balleessanii ragaa fudhadhaa yookaan immoo dubbiin gara keessan deebuu qaba. Bilis callisa gaafadheen xumur. Kana booda jechuudha maqaa mucaa kanaas keessatti yoo sagalee inni si wajjin haasa'e hin finneen alatti maqaa mucaa kanaan kaasin kalaas. Sagalee koo fidaaf yoo barbaadde garuu maal burtee maal burtee akkamitti gammeen kanan godhu ani gammee nama biyyatti reessa beekuudha gammee nama kabaj akkamitti kana odeessita fiddeetu akkamitti maqaa gammee balleessita rabbi ishiitiif na kadhachaa jirti. Sagalee fidi ragaa fidi burtee ragaa dhala Oromoo sinaman hin jedhu gammeen kana. Akkatiin barbaadna gammeen barbaada maan jira malee kanan jedhu gammeen nama illee tuffatu hin jedhu hin jedhu sagalee fidi yoomuu sagalee fidi ta'ee bagachichaasa dhiirumatu dubartii akkas godha baga akkas baga maa jala kaatti baga yoo sagalee fiddan ta'in afuufina akkunuma. Ayyaantu miira saba ilmi dhiiraa dubbatu. Ayyaantu akkasii miti miira geeffadhu. Inni hin jenne jedhee wangeela qabatee haa katu isiillee hin jedhettee wangeela qabatee haa kattu dhugumaan jarri kun qulqulloota yookaan immoo maqaa namaa keessa baasaa inka kan laala dubbii borce akkana nurraa dhiisa gammeen nama akkana nama haasaa bamaa jirtanii nuuf immoo roorroon garagaraa isinirra geggeeffamaa jiran ijoollee si koomandoo keessaa namni jedhe takka illee hin jiru nuti wanti gadi baaneef mucaa sun namni qabame eessa ijoollee argiteetiin inni wantiiti. Obboleessaaf miyyatti miti nan beeku san beeku garuu ilma arsiiti ilma sikkoo fi mandooti na ilaallata jechatu gadi ba'eetiin haarsaa dhufuu kamuu hin kafalla jenne diinaa walafoo dhaabbata kan qabellee ijoolleen qabde sunis ilma arsiiti ilma sikkoo mandooti ilma oromooti jechatu haarsaa hagas ga'u sii kafalchiisee mucaa san qabde mucaa amaaraa qabde nafxanyaa qabde malee ilma oromoo hin qabne ilma oromoo irraa yooma hawaalaan kan bu'u taate ilma oromoo irraa hawaalaan hin buune. Namni tachiisa gabaabsii miti gabaabsii salanii na dhagee wala haa dhaggeeffannu gaafannaati yeroo namni haasa'u
gabaabsi miti walaa dhageeffadhu kan namni haasa'u fi haa geeffatu namni hay waan jiru dhiiseetu waan irraa sinii darbaare hin haasa'ana dhageeffadha way eessa dhaquu barbaaddan moo miidiyaa wayyaa irratti nu fiddanii siniin carraa namaa kennitanii sagantaa kan haasa'e sagantaa kana dhaab jechuu eddan sigalee namni gadi bayaati qabaa nuun jedhan jiru namni hadhallee argitee roorroon garagaraa nurratti gaggeeffamaa jiru namni dhufeetiin hin argite yookiin wardiyaa nutaa jiru hin jiru rakkoo nutti dhufu kamu ofii qolataa jiru ofirra haadha keessan salaa jenneeni sigalee mucaa kana akka inni argitee nama keenya ta'e farsaa gadi baanee nafxanyaa qabdi yooma hawaalaan akkasitti irraa gabbuufam taate diinarraa buufne maa waan kana kana dalaydanii akkamitti isin harkaa bahe jettanii nu gaafachuu qabda mucaan akkaatti itti bahe kan dhufe biyya namaa kana keessa hin beetan keessattuu biyya Su'uud Arabiyaati sigalee biyya Su'uud Arabiyaati mootummaan si dhuftee namarraa dhoorguu miti lubbuu teetii nu jalan dhaabbattu nuttiin kun nama argitee waraqaa hin qabne hin beetan mootummaa yoo kasi bakka sanisitti dhuftu taate mucaa sanirraa mootummaa dhoorguu miti ofii keetiifuu jalan dhaabbattu hin baate lubbuu teetii yuti yaannabaa obboleessa yoo taate jala gatteetiin hin teetii baafattu sigalee biyya Su'uud Arabiyaa keessa jira keenya mootummaan dhufte ijoollee harkaa baaftu bakki itti qabame kun mana abbaa fi yookiin bakka tolfatee akka ijoollee san gaara keessatti tolfattee gaara mishigii wayii godhattee mishigii san keessatti nama gadi hin galfanne kan itti qabde bakka dalagaatti eessa deemsa sa'a 12 ijoolleen dawaasan deemsa sa'a 12 deemteetiin hin fidde waan san sigalee fidde bakka itti fidde sanitti bakki sun itti mijoofne bakka sanitti ballagamte harkaa fuudhe mootummaan ijoollee harkaa tan bakka biraa jirtus akkasuma taate nama kan ballages nama kenna akkamitti ballagamtanii akkamitti isin harkaa qabamteen sirna nagu nama gaafachuun akkana gootanii birrii fudhattanii waan kana duraan dalagaa jirra obboleeyyanti waggaa dheeraa as keessa jirra waggaa dheeraa miidiyaa kanarra jirra wanti kun dalagamaa jira argitanii akkam ta'e jettanii nama gaafachuudha moo mucaan isin harkaa bahe birrii nyaatanii birrii kuma ganaa nyaattan jechuutu hin jiraa miti sanuu nu osoo taate anamma osoo anaa waan jettanii rakkoo hin fitadhe mee haasa'e shaatan fitanne garuu fi itti deebi'aa fitadhe haasa'e waan si mudduun beeku. Okay. Bichaan dhufee amaara qabne mootummaan dhuftee nu harkaa baafte jedhaa jirtan. Eega mootummaan dhuftee amaara kana isin harkaa baafte maa gabbaataniitiin hawaasa kanatti kunoo mootummaan dhuftee gurbaan amaaraa nu harkaa bahe jettanii hawaasa kana maa hin himina. Akkuma gaafaan dilliisisaa fiddan sanitti maa hin himina tokko. Isa lammaffaa ammoo jechaadha. Bichaan kun gabbahee kunoo Oromoon birrii narraa nyaattee Oromoo tokko argee jennaan haluu deeffadha jedhee haasa'u jira. Riziitii waa hunda jira jedhaa jiranii. Wanni kunoo hagam dhuga kana hoosii galee maaliif hawaasa hin himina hayya akka nama tokkotitti. Eega dhuftee mootummaanuu isin harkaa baafte bichaan illee tagabbayi kunoo Oromoon narraa nyaattee ani waan kiyya hin deeffadhaa birrii haganaa narraa nyaattee kunoo akkaawuntiin riziitiin ergine ni jira jedhaa jira. Kana hoo akkamittiin ilaaltan hayye. Ka Oromootii hoo maal godhaa jirtan ka Oromoo hagammaa dararaa jiru bicaa keessan kasi komantoo maal godhuufi jirtan maaliif cadhiftan maal ilaaluu jirtan gaafii kana naa deebisa. Gaafii bareedaadha. Akka dillisiisaa fiddanitti maa wanti kun eegasin harkaa akkana ta'e maa dhuftanii Oromootti ni minaan. Oromoon mari'annee hin qabne. Oromoon gadi bayaa mucaa san qabaa nuun jettee hin qabneef nama kenna jenneetiin nutti argitee kan achitti rakkataa jiru kan nama kenna akka namum akka ilma akka asii osoo hin taane akka Oromootitti qabame. Jenneetiin Oromoon osoo nun ergatiin fedhii kenna sammuun kenna haarsaan dhufullee haarsaan nurratti argiteetiin hin geggeeffamus osoo beeynu gadi baanee qabne. Oromoon mari'annee hin qabne. Sigalee bakka kanatti Oromoon nu ergattee Oromoon deema waan san dalagaa jetteetiin Oromoon nu ajajjee waan san hin goone. Waan nu harkaa bade tokkollee dirqama gadi baanee Oromoon argiteetiin waan akkanaa nu harkaa godhanillee hin jedhamu. Sijjammar diinaa yeroo wal loltu yeroo mootu hin himta. Yeroo mo'amtamtu immoo hin himtu. Yeroo amma akkaataa itti qabne sanitti nu hin milkoofne akka biraatti itti qabne nu waan biraatiif qabne haala san immoo nuuf hin milkoofne biyya namaa kana keessa jirra biyya seera qabdu keessa jirra seerri mootuu dhufe argiteetiin seera isaa nurra kabachiise waan goonu hin qabnu nu harkaa baafatanii jiran hanga dhiirummaa kenna immoo qabne qabdanii hin dandeettan nu jedhan qabne itti argisiifne dhiirummaa kenna isa dhugaa argisiifne jira. Aboo muutii qabadha. Dhiirummaa kenna isa dhugaa qabsi. Dhiirummaa